ዘሪው ዘር ሊዘራ ወጣ inni sanyii facaasus sanyii facaasuudhaaf ni bahee jira. Egaa waqtii gannaa kana keessatti gara baadiyyaatti gaafa deemnu kan nuti argannu waqtii kana keessa sanyii facaasuudha. Qamadii, misingaa, boqqolloo, xaafii wantoota garaagaraa facaasuudhaaf abbootiin keenya hin ba'u. Lafa nagaarratti yookaan immoo amantiidhaan lafti kun sanyii kana naaf baasa jedhanii mana isaanii keessaa gannaa waan nyaatan osoo qopheeffatiin waan nyaatan irraa maal godhu gara iddoo sanyii facaasan horii isaan irratti deemaniitu sanyii isaanii kana ni facaasu. Waaqayyo gooftaan keenyas akkas jedheetoo dubbate jechuudha. Zariu zarul lizara wata inni qotee bulaan kan sanyii facaasu sanyii isaa facaasuudhaaf mana isaatii bahee jira. Egaa gaafa ba'u gara baadiyyaatti sammuu keessaniin deematoo sagalee Waaqayyo wajjin ta'a. Abboonni keenya ganna kana keessa sanyii gaafa facaasan sanyiin hundumtuu lafa gaarratti hin bu'u. Sanyiin inni tokko jira. Sanyiin inni jalqabaan gara lafa gogaa irratti bu'ee jira. Gara lafa gogaa irratti gaafa bu'u namoonni irra deemanii jira. Akkasumas simbirroonni samii dhufanii guurratanii jira. Eenyu guurrate? Eenyu guurrate? Dubbadhaa maatiiwwan Waaqayyo. Eenyutu guurrate? Simbirroonni samii dhufanii guurratanii jira. Isa iddoo kamitti bu'ee? Isa lafa gogaa irratti bu'ee jechuudha. Akkasumas immoo daandiirra waan ta'eef namoonni irra deemu waan ta'eef namoonni kottee isaaniitti irra deemaniitu sanyiin sun osoo hin biqiliin achumatti haftee jira. Kana ta'urra Waaqayyoon keenya nu haa baasu. Inni lammaffaanii dhagaa irratti kan bu'ees turee jira. Sanyii gaafa facaasan hin bittinsu waan ta'eef sanyii sana keessa firiin tokko, firiin lama, firiin sadii dhagaa irratti kan bu'an turanii. Dhagaa sana irrattis dhagaan sun ofirraa biyyoo baay'ee waan qabu waan ta'eef bishaan baay'een argatu waan ta'eef albuuda hedduun argatu waan ta'eef xiqqoo tokko biqilee erga mixiree lama godhate yookaan immoo baala lama godhate achumatti gogee hafe hundee gadi hin fageeffanne waan ta'eef jira. Hundee gadi hin fageeffanne waan ta'eef dhagaarra waan tureef wansummaas achumatti gogee hafee jira jechuudha. Inni kaan immoo sanyiin sadaffaanii qoraattii keessas kan bu'ee jira jechuudha. Qoraattii keessa kan bu'ee sin jira. Qoraattii keessatti sanyiin bu'ee sun immoo yagguu facaafamu dhaqee achi keessa gaafa bu'u hin biqilee qoraattiin sunis hojjumaan guddate sana booda qoraattiin sun ol guddachuu hin danda'u waan ta'eef idduma sanatti hudheetoo isaa hambisee jira. Sagalee Waaqayyoo wajjin jirtu Waaqayyoon hunduma keenya wajjin haa ta'u. Egaa qoraattiin sun achumatti gadi isa qabeetoo achumatti isa hambisee. Sanyiin inni dhumaa lafa gaarii irratti kan bu'e, iddoo gaarii irratti kan bu'e, lafa seeraan qotame, lafa seeraan bilchaate, lafa sanyii simatu, lafa gaarii irratti bu'e, firii 30, firii 60, firii 100 horatee yookaan immoo kan nyaataaf dharraasisu sanyii gaarii qabateetu biqilee jedha. Inni eessatti bu'e? Lafa gaarii irratti kan bu'e. Kana godheetu Waaqayyo gooftaan keenya isaanitti dubbatee jira jechuudha. Sagaleen kuni namoota hiika isaa hin beekne yookaan immoo hiikkoon isaa maal akka ta'e kan hin galleef dhuguma sanyiidhuma isa lafatti facaafame isa kaan simbirri guurrattee isa kaan immoo dhagaa irratti biqilee achumaan duudu inni kaan immoo achuma qoraattii keessatti nammee qoraattii wajjin hin biqilee qoraattiin gadi hacuucu akkasuma immoo inni kaan immoo lafa gaarii irratti faca'eetu achumaan sanyii gaarii kan qabaatu jedhani namoonni kaan laphee isaanitti qabatanii. Mata dureen barnoota keenyaa maal ture? Akka itti dhageessaniin hubadhaa akkamitti akka dhageessan hubadhaa kan jedhudha jechuudha. እንዴት እንደምትሰሙ አስተውሉ
akkatti itti dhaggeeffannu hubachuu qabna. Namoonni yeroo sana turan tutaan kan turan suni akkuma dhagaan sanatti fudhatanii ture. Isaan duuka bu'oonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin duuka buutonni 12 gara gooftaa keenyatti siqaniitoo yaa gooftaa maalidha inni ati amma fakkeenyaan dubbatte kuni jedhaniitoo gooftaa keenyan hin gaafatanii jechuudha. ጌታ ሆይ በምሳሌ አስተማርከው ስለምንድነው አስረዳን ምንድነው ምክንያቱ ወይም ደግሞ ትርጉሙ ምንድነው ብለው ደቀ መዛሙርቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጠየቁት ይላል። እንግዲህ ትምህርታችን ርዕስ ላይ ወይም ደግሞ በመግቢያ ላይ እንዳነሳ ነው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 18 ላይ ያለው ኃይለ ቃል እንዴት እንደምትሰሙ አስተውሉ የሚል ቃል ነው። እንግዲህ ሰዎች ወይም ደግሞ በዛም ቦታ የተሰባሰቡ ብዙ ኃይላፍ ሰዎች ያንን ትምህርት በምሳሌ የተነገራቸውን እንደሰሙት ተረድተዋል፣ አስተውለዋል። ነገር ግን ደቀ መዛሙርቱ ስለምሳሌ ምን እንደሆነ ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቃሉ ባለቤት ሄደው ቃሉን ተረድተዋል ማለት ነው። እኛም በቤተ ክርስቲያን የምንሰማውን አይለቃ ምንሰማውን ትምህርት ምንማረውን ትምህርት ምን እንደሆነ ከአባቶቻችን ከንስሐ አባቶቻችን እግር ስር ቁጭ ብለን መማር ትርጉሙን ሁሉ ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ኢሰከነካ ዋቀየ ጎፍታን ከኛ አቹ መገዲ ቡኔ ለኮስ ፕሮቶኮልቲ ኒያርገን የከሳበልስ ነችላ ኢጋስ ከሰቲ ሰኝ ከንጀራሜ ሰገሌ ዋቀዩራ ሰኝ ከንጀራሜ ማሊዳ ሰገሌ ዋቀዩቲ ሰገሌ ዋቀዩ ለፈ ከንጀራሜሞ ለብጤ ከኛ ከነዳችሁ ለብቲ ማሊዳ ለብጤ ከቶኮን ቶኮን ከኛቴቹ እንግዲህ በዚህ ምሳሌ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ዘር የተባለው ምሳሌ የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል በምን ይመሰላል? ዘሪው ሊዘራ የወጣው ዘር በዛ ዘር ይመሰላል ማለት ነው። አከሱመስሞ ለፈከንጀደም ለቤ ቶኮን ቶኮን ከኛ መሬት የተባለው በዛ በጭንጫ መሬት ላይ ወደቀ ዘር አለ፣ በጥሩ ቦታ ላይ ወደቀ አለ፣ በተለያዩ ቦታ ውስጥ የወደቁ አሉ ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ምንድነው ምሳሌው ሲባል ጌታችን ለደቀ መዛሙርቱ ሲያስተምራቸው ሲያስረዳቸው መሬት የተባለው የእያንዳንዳችን ልቦና ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ወትሮን ወይም ደግሞ ሁልጊዜ በልባችን ላይ ይዘራል። በልባችን ላይ ይዘራል። ምንድነው የሚዘራው? የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። ማልቱ ፈጫ ለቤ ከኘረቲ ሰገሌ ዋቀዮቱ ፈጫ ጀቹላ ዋቀዮኒ ሰገሌ ሳ አከለቤ ከኘረት ነው ፈጫ ሱዳፌ የመሳኑ ፋተው ሄዱን ሳኒ ሰገሌ ከና አከረትን ፈጫኔፊ መነሳ ከሳባኒ ዶገራገራ ከንገለጅሩ ሰገሌን ኩን አከለቤ ሳንረትን ፈጫኔ ሰገሌን ኩን አከሰለቤ ሳንረትን ቀበኔ መነሳዲ ሰኔ ከምባኔ ዶ ሳኒ ጅሩ ዋቀዮን አርጁማ ሳቲን ገረ መነሳት ነው ፋዴፈቱ ከናፊ ዋቀዮኒ የሮንዱማ ገረ ለቤ ከኘረት ሰኝ ፈጫስራፊ ኑ በርባዳ ለቤን ከኘሞ ማልሰው ቀባ ነምቺ ቆና ሙላንጉ ገራ ኦሪው ሳት በይ ዮከንሞ ገረ ድሬ ቆና ኢሳት በይ ሰኝ ፈጫሳ በርባዴ ሰኝ ከነራ ፍሪ ጋሪ አካርገቱ ማል በርባዳ ለፈባሳ ቡልሲ ቆቱ ዘበርባጭሳቹ ለፈይሳ በሬቸው ቆቴ ማለ ፍሪ ሰነ ነርገቱ አንቴ ቢቹራ ፈከኛ ጣፊ ፈጫሰውቴ ለፍቲ ሱን ሰራን ሙሉፍ ለውቴ አካዳ ከኘት ሲያቶርቶ ሲያሻን ቆታሜ ቡላይ ሰነቦረ ሰኝን ሱን ጣፊን ሱን ፍሪ ጋሪ ወረቴ አረኑቲ ቢደና ከንሰራ ሶረን ዳቹ አከሲሚቲ ሰገሌ ዋቀዮ ጅንጅርቱ ማቲ ዋቀዮ ቡዴነ ኑቲ ያረኛኑ ኩን ኤሳ ከኑ ፈዳ ለፈ ጋሪ ሰነራ ከኑ ፈዳ ይቹዳ ኢዶ ጋር ረት ከምበጨ ሰነራ ይቹዳ ከና መነዋ ቀዮራ ጋፈ ዱፍኑ ለጴ ከኛ ሴራም ቡሌስኔ ሩቀምና ማልዳም ቡሌሱ ቀምነው ጋቢ ገሉዳን
warreen nu yakkaniif dhiifama taasisuudhaan warreen daba nurratti raawwataniif dhagnee dhiifama gaafannee gara mana Waaqayyoo dhufnee sagaleen Waaqayyoo laphee keenya qajeela irratti akka faca'u lafa keenya bulleessinee dhufuun nu barbaachisaa jechuudha. Beeka isaa walumaan tokko tokko naa ilaallu. Egaa karaa cinaatti kan bu'e simbirroonni sun kan nyaatan wangeela Maariqoos, wangeela Maatiyos, wangeela Luqaas irratti kan barreeffame hiikoo isaatiin duuka bu'oota isaatiin Waaqayyo gooftaan keenya akka eeke abboonni keenya akka nu barsiisan seerri mana kiristaanaa akka eegte hiikoo wangeelaatiin hiikoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kaa'een lafa cinaa yookaan immoo daandii irratti faca'ee simbirroonni kan fudhatan suni eenyu isaanii kan jedhuu fi fakkeenya namoota sagalee Waaqayyoo dhagahanii akka isaan ittiin fayyineef daabiloos laphee isaanii keessaa baasuufi jedha. እንግዲህ የኛው በመንገድ ዳር የወደቀው ዘር የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው ወዲያውኑ በዛው ደቂቃ አይምሯቸው ተሰብስቦ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሌሉ ልባቸውን አደንድነው ልባቸውን ለእግዚአብሔር ያልሰጡት ዳብሎስ ወዳው የሚወስድባቸው ነው። ስምብር ሰሚራ ሩፍቴ አኑ መለፈ ቡሰና ፉቴ ደምቲ አኩመ ሰና ሰገሌ ዋቀዮ ያጋኒ ጉራን ነገፈተኒ ጉረ tokko nagaani gurra tokkoon kan ba'u boodarra maaltu ture har'a maal barattee baate har'a guyyaan isaa yaadannoo qulqulluu kamiiti yoo jedhan kan hin dhageenye laphee isaanii seeranii bulleessanii kan hin dhufne jechuudha. Isaan kun warreen sagalee Waaqayyoo haluma sana dhaga'anii haluma san kan irraanfatan jechuudha. Faranjoonni kana maal jedhu body present mind absent jechuudha. Maal jechuudha? Qaamni keenya as jira, lapheen keenya yaadni keenya garuu as hin jiru. Sagalee Waaqayyoo gaafa dhageenye kan nama barsiisu Waaqayyoodha. Kan namatti dubbatu Waaqayyo waan ta'eef laphee keenya sassaabnetu mana Waaqayyoo keessa taa'uun akka barbaachisu. Yoo bifa sanaatiin teenyetu sagalee isaa dhageenyu ta'e daabiloos dhufee nu keessaa fudhatee deema akka simbirri daftee sanyii sana fuutee deemu. Fakkeenyaaf sanyii qamadii otoo ta'e lafa gogaa irratti yookaan immoo iddoo biyyoon irraa hin dachaane sana yoo bu'ee sanyii sana fudhattee deemti hin biqilu jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoos laphee keenya irra bu'eetoo nurra hin turu anuma sana fudhatama jechuudha. Hidheetoo Waaqayyo gooftaan keenya duuka bu'oota isaatiif itti hime jechuudha. Waaqayyoon isa dhageenye akka laphee keenya irratti nu mallatteessu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Fakkeenyi lammaffaan dhagaadha. Dhagaa irratti kan bu'e dhagaa irra bu'ee xiqqoo biqileera. Dhagaan sun albuuda of keessaa hin qabu. Fakkeenyi isaa immoo maali yoo jenne namoota yeroo sagalee dhaga'an gammachuudhaan fudhatan. Gammachuudhaan hidhii xuuxaa akkam namatti tola, barumsi kun akkam namatti tola, akkam gaariidha jedhanii gammachuudhaan kan fudhatan. Garuu yeroo amananii qormaanni gaafa itti dhufu immoo xiqqoo wanti masanaakilii ta'e gaafa itti dhufu jireenya isaanii keessatti kan gananii kan sagalee sana of keessaa dhabanidha jechuudha. Mana Waaqayyoo dhufnee gaafa barannu sagalee Waaqayyoo sirriitti nuuf gala, bareechee nuuf gala, akka barannetti keenyatti cobeetoo gala. Gaafa mana gallee sababa garaagaraa qormaanni xiqqoo ishee gaafa dhuftu bari maaramiin bari naraarsituu gaaf jedhanii tokko dhufee bukkeedhaan nutti dubbatu haayidaa dhugaadhaa hin araarsitu qulqulloonni maal isaanii jedhanii gaaf nutti dubbatan haayidaa akkasidha. Kootu qabeenya kana siif kennina amantaa kee ganii kootu gaas jedhan dhagaanii amantii sana waan xiqqoodhaan kan ganan isaan kun immoo kan sanyii gadi hin fageeffannedha jedha kitaabni qulqulluun. Kan maal gadi hin fageeffannedha? Qulqullichi Isaayyaas raajii isaa keessatti ni dhaga'u garuu akka warra hin dhageenyetti, ni ilaalu garuu akka warra hin ilaalletti jedhee akka dubbate sana hin dhaga'u sagalee Waaqayyoo, ni dhaga'u garuu gaafa mana isaa keessaa gadi ba'an sagalee sana jabaatanii dhaabbatanii jechuudha. Sababni isaas
hidda gadi fagoon qaban waan ta'eef maal gadi fagoon qabani hidda gadi fagoo hidda kan jedhamte immoo amantiidha. Amantiin keenya yoo gadi hin fagaanne seera mana amantaa irratti yoo hin bu'uureffamne utubaa amantaa shan irratti yoo hin bu'uureffamne wanti xiqqoon gaafa dhumtu ganumsaaf fiignaa jechuudha. Kanarraa Waaqayyo hunda keenya nu haa baraaru. Kan akkas ta'an baay'een isaanii jiru guyyaarraa mana amantaa keessatti barsiisonni gaafa barsiisan sagalee Waaqayyoo gaafa dhaga'an hidhii keenya xunnee gaddinee seenaa abbootii gaafa baran seenaa qulqullootaa gaafa dhageenye sagalee Waaqayyoo gaafa dhageenye qalbiidhaan dhaggeeffannee garuu gaafa wanti qormaata ta'uu immoo kan gananii jechuudha isaan. Waaqayyo hunda keenya kanarraatiin nu haa baraaru. Ni sadaffaanii qoraattii keessa sanyii bu'e. Qoraattii keessa sanyiin bu'e sun immoo biqileera gaariidha biqiluunsaa. Garuu hin guddanne firii biraan geenye achumaan hudhameetoo darbe. Isaan kun immoo fakkeenya kamiti yoo jenne gooftaan keenya gaafa duuka bu'oota isaatii fi gaafa himu yookaan immoo gaafa barsiisu fakkeenya namoota dhaga'anii amananii booda yaadan gara yaada garaagaraatiin qabaman. Isaan kun warra iddoo dhagaa irratti bu'e isaan wajjin wal fakkaachuudhaaf deemu. Haa ta'utii garuu isaan kun isaan irraa immoo adda. In amanuu seera Waaqayyoo hin eegu garuu wantoonni garaagaraa gara badhaadhummaatti gaaf deeman. Fakkeenyaaf barataa yoo ta'e gaafa mooraa keessaa gaafa ba'u waa'ee jireenya mooraa sana keessa Waaqayyoon isa dabarsuusaa Waaqayyoon qabxii bareedan isa dabarsuusaa irraanfachuudhaan hojii gaarii gaafa argate konkolaataa gaarii gaafa oofe damooza yookaan immoo mindaa gaarii gaafa nyaachuu eegalu Waaqayyoon kan irraanfatan jechuudha. Gananii kan mana Waaqayyooti ba'anii jechuudha. Tajaajila Waaqayyoo kan irraanfatanii jechuudha. Daldalaas yoo ta'e Waaqayyoodhaan kadhatee boo'ee mimmaansaa buusee sana booda Waaqayyoon bu'aa gaarii isaaf taasisee mana gaarii gaafa ijaarrate konkolaataa gaarii gaafa oofee ijoollee isaa mana barumsaa gaggaariitti gaafa barsiifate Waaqayyoon irraanfachuurraa kan deeman jechuudha. Sababa soorummaatiin sababa qabeenya isaanii daangaa ol ta'een Waaqayyoodhaa fi asraata bakuraate yookaan immoo kurnoo baasuu dhiisanii sagalee isaa dhiisanii gara biraatti kan deemanidha jechuudha. Hawwii garaagaraatiin sossobbii garaagaraatiin mana Waaqayyoo keessaa kan ba'an isaan kun warreen qoraattii keessatti faca'anii sanyii sanaan fakkeeffamaa jechuudha. Laphee isaanii keessa qoreen sun jira jechuudha. Qoreen soorummaa jira. Qoreen garaagaraa amantii isaatiin akka hin dhaabanne kan isaan taasisu jira jechuudha. Jarreen kanatti fakkeeffamaa jira jechuudha. Egaa ni xumuraan lafa gaarii irratti kan bu'e yookaan immoo iddoo lafa seeraan bullaa'ee irratti kanneen faca'anidha jechuudha. Sanyii faceessana. Isaan kun immoo fakkeenya kiristaanota warra dhugaati jechuudha. Dhugaadhaan kan wareegaman sagalee Waaqayyoo haala gaariidhaan dhaga'anii laphee isaanii sirreessanii laphee isaanii sagalee Waaqayyootiif karaa gaarii taasisanii warreen akka ajaja Waaqayyootti bulanidha. Isaan kun hanga dhumaatti dhaabbatanii Waaqayyoo wajjiniin kan turan jireenya bara baraatti kan galan isaanii nama sanyii firii 30 firii 60 firii 100 warreen buusanidha jechuudha. Isaan kun kaa qulqullootadha. Qulqullicha wareegamtoota qulqulluu wareegamaa Giyoorgis guyyaarraa kan yaadannu waggaa 20 isaatti umurii dargaggummaa isaa irratti ani mootii addunyaa kanaa ta'uurraa tajaajila addunyaa sanaa ta'uurraa tajaajila Kiristoos ta'uudhaan wayye jedhee wareegamummaadhaan sanyii isaa yookaan immoo umurii isaa kan dabarsedha jechuudha. Qulqulluun kun abboonni keenya hiika kitaabatiin akkas jedhanii tolu kaa'u. Firii 30 firii 60 firii 100 warreen buusan kun warreen 100 buusan wareegamtootadha jedhanii kaa'u. Wareegamtoonni firii isaanii yookaan immoo amantii isaaniitiin hanga dhumaatti dhaabbatanii kan Waaqayyoon tajaajilan wareegamtoota keessaa hangafa wareegamtoota qulqulluun Giyoorgis isaan guyyaa har'aa kabaju. Jaalala isaatiin araarsummaa isaatiin
eebba suga isaati yeroo hundumaa kan nurraati adda hin baane iddoo kanatti ariitiidhaan dhufee kan nuuf dhaqqabu biruktaayetiin jawweedhaaf dabarfamtee kennamuudhaaf kan kaate achirraa afaan diinaa sanirraa kan ishii buuse nusarraa gaafa harka keenya bal'isnee gara isaatti gara waaqayyootti nuuf araarsi gaaf jenneetu gara waaqayyootti kadhannaa keenya nuuf geessi jennee gaafa gara isaatti kadhannaa keenya geessifannu kan gara waaqayyootti kadhannaa keenya iyya keenya wawwaannaa keenya gara waaqayyootti nuuf geessee araara arjummaa waaqayyoo biraa kan nuuf fidu qulqullicha wareegamaa Giyoorgisiidha jechuudha. Isaan kun warreen firii dhibba buusanidha jira kitaabni qulqulluun. Isaan kaan immoo monoksoota jireenya addunyaa kanaa gatanii mi'aayina addunyaa kanaa dhiisanii gara waaqayyoodhaaf qofa amanamanii kan ba'an qulqulloota monoksootadha jechuudha. Inni kaan firii dhibba kan buuse achirratti immoo akkaataa sadarkaa isaatiin kaa'e jechuudha. Firiin 60 akkasumas firiin 30 akkuma sanatti inni gama biraan firii dhibba warreen buusan warreen tolaan yookaan immoo qulqulloota tolootaa kanneen jedhaman mana waaqayyoo keessatti sagalee waaqayyoo tolaan gara addunyaa kanaatti kan lallaban namoota hedduu dhukkuba garaa garaa irraa jireenya gadadoo irraa gara jireenya waaqayyoon beekutti jireenya xaa'ootii yookaan immoo waaqarkee waaqessuu irraa gara jireenya waaqayyoo waaqessuutti kanneen fidan qulqulluu abbaa keenya Abu'ee ገብረ መንፈስ ቅዱስ qulqulluu abbaa keenya abbaa Takla Hayimaanoot isaan kun tolaan ba'anii waaqayyoodhaan saboota waaqayyoo sagalee waaqayyoo kan gara addunyaa kanaatti diriirsanii namoonni hedduun sababa barumsa isaaniitti gara waaqayyootti kan itti deebi'anidha jechuudha. Egaa isaan kun sagalee waaqayyoo akka dhagahanitti akkamittiin akka dhagahan hubatanii waaqayyoon akkamitti akka isaanitti dhagahanii firii 30-60 horaniitu mootummaa isaatiif kan dhaqqabanidha jechuudha. Waaqayyoonnis isa baranneen isa dhageenyaan firii 30-60 horree umurii qabnu kana keessatti umurii gaabbii waaqayyoon nuuf kenne gaabbii gallee fooniif dhiiga isaa nyaannee dhugne jireenya bara baraa akka isa waliin qabaannu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa achitiin isaa guddaadha. Waqtiin kun waqtiin guyyaa waxabajjii 26 hanga fulbaana tokkotti kan jiru waqtiin isaa waqtii gannaati. Waqtii gannaa kana keessa immoo hurriin jira, roobni jira, dhoqqeen jira. Akkuma kana kanneen amantaa keenya irrattis immoo hurri ta'an hedduun isaanii jiru. Kanneen amantaa keenya irrattis dhoqqee ta'an baay'een isaanii jiru. Akka mana amantaa hin deemne kan dhoqqee nuti ta'an hedduun isaanii jiru. Akka mana amantaa deemnee nuti kadhannaa hin geessine kanneen rooba nuti ta'an hedduun isaanii jiru. Isa kanaan nuti immoo sagalee waaqayyootiin gara mana waaqayyoo dhufnee akka isa dhageenyeen jiraannu isa dhageenyeen akka hubannee deddeebinu waaqayyo hunda keenya nu gargaaru. እንግዲህ ከሰዓታችን አኳያ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን ባስተማረን በመከረን እኛም ደግሞ እንድንኖርበት እንግዲህ 30-60 ዓመቶ ያማረ ፍሬ አፈሩ ይላል። በስተመጨረሻ ሄደን ስናቋጭ ይሄንን ምዕራፍ ማለት ነው። በስተመጨረሻ እንግዲህ እናንተ እንደምትሰሙ አስተውሉ ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ የነገራቸው ኃይለ ቃል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ላለው ይጨመርለታል፣ ለሌለው ደግሞ ያው ይወሰድበታል የሚለው የእግዚአብሔር ቃልና ያለ ነው እንዳይወሰድብን ባለነው ጸንተን እንድንቆም የእግዚአብሔር መልካም ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ዋቀዮኒ ወሬኒ ቀበኒፍ ኒደበለማ ወሬን እንቀም ነገሩስ መቀበንሰን ራፍረተማ ይራ ሰገሌን ዋቀዮዳ ከናፍ ኑስሞ ይሰቀምኑ አመንታ ኬኛን አከዳበን ፍዳፌ የመሳ ኑፋተው ይጋ ሰገንታ ገራገራቱ ጅራ በሩሰ ኬኛ ጉያራ ሱመረቲ ራወና ቡሉኒ ኬኛ ኤብፈምቶኒ ሞራ ጉያ ፍታኔ ከኔ ቢሆን ሰገንታ ገራገራ እንገዳ ኩማ የሮ ደርቤ akkuma nuti nagaadhaan galaa jenneen isaan immoo nagaadhaan turaa sagantaa jiru sagantaa baay'ee qabataniitu nu gidduutti argamu. Faaruun garaagaraa yeedaloowwan garaagaraa ni jira. Isaan wajjiniin waaqayyoodhaan galateeffannaa kan nu barsiisu kan nu gorse
Waaqni abboonni keenya nuufis waaqni keenya maqaan isaa guddaa kan kabajamu kan ulfaate nuuf haa ta'u nu haa eegu hanga bara baraatti. Ameen. Akkamitti akka dhageessan Luqaas 8:8